Mul'anni Oromiyaa galaana dammaa gochuuf qabamee milkaa'inota gurguddoodhaan faayamee raawwatamaa jira jedhame. Naannoo Oromiyaatti inisheetiiviin misooma dammaa dhaadannoo Oromiyaa galaana dammaa ni taasifna jedhuun kaa'ame milkeessuudhaaf hojiileen waggoottan muraasa darban keessa hojjetaman jijjiirama qabatamaan damichaan argamsiisaa jiraachuun ibsameera. Oomishni dammaa wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu dabalatee sharafa alaa argamsiisuu fi carraa hojii uumuu keessattis gahee olaanaa qaba. Namoonni hojii misooma dammaa irratti bobba'anis yeroo ammaa kana damma qulqullinaan oomishuun gabaa biyya keessaa fi alaatti dhiyeessuun galii argataniin jiruuf jireenya isaanii fooyyeffachaa jiraachuu dubbatu. Gaagura 210 kan ammayyaa fi gaagura kan aadaa immoo naannoo 45 irrattidha kan itti nuti hojjechaa jirru. Erga nuti jalqabne waggaa tokkodha. Amma ammaatti garuu waanuma gaariitu jira. Akkasumas illee harvestii jalqaba gooneetu jira. Naannoo kiiloo yeroo jalqabaatiif naannoo kiiloo 300 arganneetu jira. Gabaan isaas akkasumas illee gaariitu jira. Kan hojjennu hojii gaaguraa fi hojii adda addaa hojii muka boqoqsanii dhoosuuti hojjenna. Yemmuu jalqabnu kaapitaalli keenya gara birrii 60,000 kan taatu jammarree amma garuu galata isaa wanta illee cimee almost gara birrii miliyoona 20 geenyeerra. Oomishni dammaa qulqullinaa fi baay'inaan oomishamee bu'aa barbaadamu akka argamsiisuu fi wiirtuuwwan leenjii babal'isuun haadhoo kanniisaa baay'isanii raabsuun bu'aan argamaa jiras jedhu. Giddu galeessi kun hojiiwwan gurguddoo sadiidha kan inni hojjetu. Jalqaba irratti qonnaan bulootaa fi ogeessota horsiisa beelladaa horsiisa kanniisaa irratti leenjii gaggabaabaa fi leenjii dhedheeraa kennuudha. Lammaffaatti immoo giddugala mooraa kana keessatti maatii kanniisaa yookaan immoo mootii kanniisaa mala ittiin baay'ifamu as keessatti hin dalagamu jechuudha. Sadaffaa irratti immoo deeggarsi sadarkaa qonnaan bulaatti gadi ba'amee bakka hojiin jirutti deeggarsi ogummaan kennama jechuudha. Bakka isaan jiranutti deeggarsi ogummaan kennamaa qonnaan bulaan hin jajjabeeffamaa. Leenjii ogummaa argataniin ofii isaanii jijjiiruu darbanii namoota kanneen biroofis deeggarsa dhiyeessii kanniisaa fi gaaguraa taasisaa jiraachuus kaasu namoonni damma oomishaa jiran kunneen. Wanta kanniisi nuuf kennitu torban keessaa kan amma yeroo amma jalqabne jiru tokko damma ni oomishna, lammaffaa gagaa ni oomishna, sadaffaa leelee ni oomishna, afraffaa immoo gurmuu kanniisaa. Gurmuu kanniisaa ni oomishna jechuudha. Qonnaan bulaadhaa fi gurmuu kanniisaa erga oomishne booddee gatii gaariidhaan ni gurgurra jechuudha. Oomishaa fi oomishtummaa dammaa dabaluu fi dhiyeessiin gaaguraa murteessaadha kan jedhan hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu bara kana akka naannoo Oromiyaatti gaagura ammayyaa miliyoona 1,500 qonnaan bultootaaf dhiyeessuun danda'ameera jedhani. Dhiyeessiiwwan gaaguraatiin wal qabatee hojiin naannoo kanarratti hojjetamaa turee fi itti jiru hojii gurguddaan hojjetamaa dhufeetu jira. Gaagurri akka waliigalaatti bara 2013 gaagura 42,000 ol hin qabnu ture. Yeroo sanarraa jalqabnee inisheetiiviidhaan gaafa hojjennu gaagura ammayyaa qofa bara baraan dabaluudhaan bara kana gaagura ammayyaa qofa miliyoona 1.5 ga'uun danda'amee jira jechuudha. Gaagura ammayyaa kanarraa akka silaa giddu galeessa kanniisatti yaayoo irratti argaa turtan qonnaan bulaan tokko yeroo 3 kanniisa damma baasuu akka danda'u qorannoodhaanis qabatamaadhaanis mul'atee jira jechuudha. Inisheetiiviin misooma dammaa osoo hin eegaliin dammi meetirik toonii 60,000 caalle argamaa turuu kan yaadachiisan obbo Geetuu Gammachuu bara kana damma meetirik toonii 100,000 fi 40,000 argachuun danda'amus kaasu. Kanaan dura qonnaan bulaan keenya yeroo tokkicha qofa damma kan murachaa ture yeroo ammaatitti waggaa keessatti yeroo 3 damma murachuu danda'ee jira jechuudha. Yeroo tokkicha qofa gaagura aadaatirraa kiloogiraama 5 fi kiloogiraama 6 kan hin caalle kan hin argachaa ture. Yeroo ammaatitti gaagura ammayyaatirraa akkasumas isinii kaasuudhaaf yaale kiloogiraamni 30 argamee jira. Kuni 3 gaafa baay'istee ilaaltu immoo aga kiloogiraama 90tti yoo sirriitti hojjete achi ga'uu danda'a. Yoo giddu galeessaan hojjete aga kiloogiraama 60 yeroo 3 argachuu akka inni danda'u wanti namatti mul'isu hin jira jechuudha. Kun jajjabaatee too deemnan hojii guddaadha jechuudha. Kanaaf amma gaagura miliyoona 1.5 ga'uu qofa osoo hin taane oomishti dammaa keenya yeroo ammaatitti toonii 100,000 fi 40,000 ga'uu dandeenyee jirra jechuudha. Kunis oomisha dammaatiinis fudhannee too gaafa laalu garaagarummaan gurguddaan uumamuu jalqabee jira jechuudha.